السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا دفتن أنا ورويل كام يتويل كام بجنا جان دفتن من دكيسنو فارون تكالك السماوات والأرض ربي أنا اللي إسن اللي عمري نور إرسي ولي ربي نجاهن ندبس فارون تيسات يوكنا كل كجمالنا الإباجرة دعاء نقول إن شاء الله. سلامتك يتان سنك أيو فابون دقتنا لا واتك سنيد أم يروجفا وني في تهابدو أمتي السنيف daadiyoo kan abbaa keessan wallahi yoo waan kana dagattan namuu man qabdan yoo warra kana inshallah akka dandeettan baraa dandani yoo warra kana dagattan jiruu gaarii ta dunyaa ta akiraalleen eegina jaartii bareedduu jaarsa bareedaa ilmaan gaarii jannata qananii addunyaan eegina yoo waan kana gootan ammoo inshallah biiznillaahi ta'ala du'aa'ii warraa maqbuul du'aa'ii wanni takka girdoon jedduun jedhe gammachiis tola itti ool yeroo itti dhufte gartee ummaatii daadii kiyya jedhin jaarsan jedhini waan isaan rakkatan waan isaan jaalatan yoo qabeenya illee qabaatan taajira illee yoo ta'an miliyoonaa illee yoo ta'an waan isaan jaalatan fidii gammachiis jecha isaan jaalatan jedhiin wallaahi osoo atiin argin samii san gubbaa of agartalaan masoos hin dandeettu ilmaan kan kee qaqqaalii babbareedduu gartee ilmaan haadha abbaa beektu ta daadii kiyya maamii kiyya siin jettu ta yeroo cufaa gartee ati ilaalee isii ilaaltillee gammaddu ta abdattu duniyaa kiraa gaafa anduu illee makfiraa naa kadhatti jettu tagaafa humni kee deeme isaanis abbaa kiyya maamii kiyya siin jettu ilmaan akkasii argatta jechuudha. Jaalala rabbiitiif jaalala bira sallallahu argatta. Jaalala gartee obboleessaaf obboleettii musliimaa mu'mina argatta wallahi. Kanaaf inshallah anillee lubbuutti jallee gorsa isin qofaa miti. Warra as jiran kamu wanni isaan dursu kaa takkallee hin jirre beektanii bal. Wallahi yoo tanan dalagin takka sadaqaan teen geettu hajjiin keen gahu khayrii feete dalagi waan feete. Dhaqi olumaa feete gaafadhu kana qoma dhaadhee si himaaniin jaayilaa kun illee inshallah. Qoma dhaadhee wama feete jechuudha. Khayriin takka sirraan fudhatamtu. Haga isaan rakkoo keessa jiran, haga isaan hin ziyaarin, haga isaan siin hayyamin, haga addunyaa tantee isaan cafaqanii nyaatin. Addunyaan adda qabdu hin jiru. Gartee saabtichi kun nabi rabbi salaatu wassalaam abbaan qartee qabeenya isaa kiyya jedhanii itti fayyadaman. Dhaqee yaa rasuulullahi abbaan kiyya qabeenya kiyya gartee itti fayyadama akkamii eeyyamu kiyya malee. Waan jedhin nabi rabbi salaatu wassalaam atiif qabeenyi illee ka abbaa keetii jedhanii wallahi laala akka fedhe godhuu danda'a abbaan qabeenya kan kee jechuudha ufiinuu bara yoo ati nama gaarii taate inshallah wallahi obbolee wanti siyaasaa kanarra waan adda addaa irratti waan biraa irratti asii achi finnaan wanni ana amaanaa isinit dhaammadhu wanni garteen hundi godhuu qabnu qalbii tiyyallee nafsiyaa tiyyatanallee gartee warri akiraa si biraa deemanii hajjuu umraa godhuu isaanii sadaqachoo saahiba isaanii jaalachoo yeroo cufaa yaa rabbi ayyoo abbaa kiyya araarami yaa rabbi toletti oole yaa rabbi goofna guddisu bakka dhaabbanne dhaabbatani akka gaafa ijoollummaa isaan tolanatti oolan sanitti yaa arrahman raahimiin yaa gafuurur rahiim gartee yaa rabbii kiyya ummaatii yoo sibiraa deeman akiraa toletti naa oole jedhiin salaata irratti yeroo maraa sii galee ilma magfiraa sii kadhatu argattaa wallaahi akira keettu tola ni gammaddaa yoo yaa rabbiitti gartee rabbi si jala awwaataa jechuudha rabbiin haqa ofiititti haqa isaanii aansee akkas inshallah anallee siillee rabbii warra kana dhaabbatu rabbi nu haa godhu eega kanatti aansine ammoo walitti tola oola obboleewwan keenya ilma namaa kamuu yaa rabbi rakkataa rakkoo baasii dhabaa kemsi dhibamaa fayyisii yaa rabbi hajamaa hajaa baasii yeroo san maleekaan maal jetti ta du'aayin isaanii maqbuuli maal jetti akkaataa san rabbi siillee haa godhu ati kaa ilma hajamta duniyaa hajamta yookaan fayyaa hajamta waan hajamtu jiraa mire yeroo obboleessa kee quba sin qabne obboleettii tantee quba sin qabne rakkataa tokko ati kadhattu yoo maleekaan fakkaataa san rabbi si haa godhu jette maasha Allah du'aayima tantee qofa rabbi sirraa haqee balu gaafa kana obboleessi quba sin qabu kaa namni ebalu akkas naa godheef tola harkan deebisin rabbiif jecha warra sibira hin jirre du'aa godhu inshallah gabaa akkasii baata warri qaroot kana warra qaroo qofa warra qaruute jechuun kan beekte achi barbaadisanii miti gartee ka siyaasaa irratti qaroo ka diinagdee irratti qaroo ka gartee dhaabbanni bareedu ka makiinaa gaarii mana gaarii qabu miti qaroo jechuun ka gartee rabbii isaatiin laayinii hidhatee eessaan gartee rabbii kiyya irraa waa fuudha sigalee balbala rabbii eessaan dhadha'ee gartee irraa milkaa'a balbala namaa deddeebiteen kasaartaa miti rabbi yoo ati balbala isaan dhadheen si aara yoo ati balbala rabbii dhadhoofte yeroo cufaa yaa rabbi sigalee yaa rabbi yoo ati yeroo cufaa dubbiin jajjabdu ati ni jala awwaatu ittaame awwaachuu jira gaafa ati cinqamte lafatti gaafa rakkoo gaafa ati gartee balaa wayii si buute yoo ati yaa rabbi jettu rabbi yeroo san si jala awwaata jechuudha garuu akkanumaan ciiftee gaafa rakkatte lafaa kaatee yoo balbala rabbii dhadhoofte kasaara du'aayin takka wanni rabbiin sirraa fuudhu hin jiru maaliif laayinii walitti hin qabdu simaa gartee telefoona nam tokkoo qabdu itti bilbiltee yoo ati itti bilbilu eenyu siin jedhe yooma telefoonaa argatte maal jedhate eenyu ibaluu qab takkaa fitnaa ol keetta jechuudha
Rabbiin keenya immoo gartee nama yeroo nagaha yeroo qammachuu qabu qananii qabu rakkoo hin qabne balbal rabbii dhadha'u yaa rabbi jedhu gaafa rakkoo inni rakkate rabbiin sakandii irraan ture jechuudha. Akkasii anallee siillee warra akkasii rabbi nu haa godhu gara sagantaa keenyaa seenaa oduu gammachiistuu irraa eegallaa akkasuma haala yeroodhaa wannoota hedduu waliin tuttuundhaa oduu gammachiistuun isin eegallu kaa Itoophiyaan dhaabbichuun een akka illoon barakaa jedha namni dhaabbichuu tokkollee barakaa argatu Itoophiyaan dhiyoo kana guutuu Gibxiin marfamte jedhanii wanni adda addaa shanee faannoo shaabiyaa rabbi sitti hin fidin. Balaa guddaa gartee dhaa ture dibbii ajaa'ibaa waggaa 5-6-7 dabre kan biyya beelaa biyya rakkoo akkas taatee ikoonomiin hin jiru maalii yoo ta'e amma agartan 4 kiiloo jedhanii rabbiin waan jedhe waan ol fuune gaddeebifnaa waan gaddeebne ol fuune jedhee mire iyyi sun guutuun walaa baandaa walaa girrisaa walaa oromoo walaa amaaraa walaa tigree guutuun isaatu maal ta'e dakkan awwaara bubbeen fuute ta'e jechuun jiru dibbeen dhayan gamaa gama seedhaan hin jiru. Guyyaa irraa gartee kasaaraa dhufan akka hoomocha bubbee gartee yeroo dhooftu gartee hoomocha gartanii takka ammoo isnoo yookaan ammoo cabbii duumessa bubbeen itti dhufte duumessa guddaa gaara fakkaatu kana bubbee rabbiin gaafa itti ergee facaasidhee ni facaate jechuudha. Ni faca'e iyyi sun guutuun amma kaa'ii kan itti gaddeebi'aa fi eessa ture daangaalee kana ture Jibuutii qabadhaa Eertiraa akkasuma gartanii Ijipti warri kunniin rabbi sitti hin fidin Suudaanillee Suudaan hagammaallee iyyuu jirti. Gibxi yaadaa bakki isiin hin seenin, mallaqni isiin hin baasin, diinagdeen isiin hin baasin, basaasni isiin hin bobbaasin, baandaan isaan hin bobbaasin, girrisiin isiin hin bobbaasin hin jirtu. Leencichi ima dalaga ijaaruu waan hunda osoo dhima iyyani bara. Biliilichi osoo jedhan biliilichi ta'ee dhabamamti. Wani biliilichiin baraanii dhabamti. Biliilichi jechuun waan tokko feek yookaan ammoo waan yeroof dalagame tokko yeroof dalagame ni baddi. Osoo isaan biliilichi jedhanii laala amma gartanii waan kana gartanii gartan kun magaalaa Wodhakkaa Finfinneeti. Bishaan yeroo gabaabduu keessa banamaa turistii bishaan agartanii takkaa bishaan gartanii eessa bakka kun beektu eenyu Sharaataniin fa'aa Giyooniin eenyu beeka. Eenyutu naannoo poostaadhaa beeka ambasaaddar Masqal Addabaabaay. Asii eessa irraa Inxooxxoo irraa ka'ee deema wanni kun galaanni kun asiin dura isin himnee jirra jechuudha. Lafaa turistii fi bashannanaati. Wanni isin gartan ka olii kuni ka gartee wanni akka korboo yookaan ammoo gartee isin gartan kun seensa eessan beektu isin. Osoo Giyooniin kan Giyoonii asitti wanni Giyoonii walitti dhaabbataa seensa guddaadha jechuudha. Mallattoo isin gartan kun ka gartee gara lamaa walitti deebi'ee goongoon dhaabbatu kun. Geengoo ittanii geengoo. Kan isin gartan bishaan kun riilii bishaan gartee dooniin irra deemtuuf turistii dhaabbatan dheeraa lafa dheeraadha kiiloomeetira 12 ol akkas na fakkaata. Akka biyyoota guddatanitti dooniidhaan bashannana turistii lafa ajaa'ibaa wanni kun naannoo yoo isin kaatan Inxooxxoo gubbaarraa ka'ee karaa kiiloo kanaan gad dhufee jechuudha. Naannolee gartee amma isin Adawaa maal kan gamanaan karaa markaatuutiin illee gara hundaan dhufaa jira. Galii haganaan jenne galchuu turistii addunyaa simachuu bareedinna Itoophiyaan maal akka taate qabeenya nu qabnuuf abbaan biyyaa fishaa ganda isaa yoo galee waa inni dalagu isa agarsiisa jechuudha. Gamanaan ammoo abbichuu gartanii teekinooloojiidhaan qonnaan misooma waan hunda jechuudha. Amma abbichuu dura gartanii gaarii gara odeessa guyyaa adda deebina. Itoophiyaan biyya gartee addunyaa kana keessatti biyyoonni guddatan oduu gammachiistuu harka isinii qabus seenaa biyyi guddatan Afrikaa keessatti isa jalqabaatiif mootummaan Raashaadhaa garee tokko kan nama 100 of keessaa qabu qabatee imala gara xiyyaaronni baranee ta'an yookaan ammoo latest akka addunyaan jettutti ta'an gara Itoophiyaa imalaa jiran xiyyaarota lolaati. Abbichuu kiyyamu. Osoo falfaluu ka'uu jedhe waraami. Gareen kun Itoophiyaa sababni sababeeffate Itoophiyaan bu'uureffamuu waggaa 90ffaa humna qilleensa Itoophiyaa laallatee gara Itoophiyaa xiyyaaronni Raashaa imaluu jiran yookaan ammoo dhufuu jiranii jechuudha. Afrikaa keessatti isa jalqabaati. Afrikaadhaaf isa jalqabaati. Wanni kun mootummaan Raashaadhaa humna gana ga'uuf xiyyaarota hedduun gara Itoophiyaatti malee dhufuun. Wanni kun agarsiisa leencota maashaallah jecha maqaalee maqaa ajaa'ibaatti himate. Leencota lammaffaa humna qilleensarraa humna qilleensa Itoophiyaati. Leenca gurraacha Itoophiyaan leenca gurraachaan beekamtii mire. Leenca gurraacha lammaffaa. Allahu akbar. Humna qilleensa Itoophiyaati bara.
Air Force. Kana saawsachuudhaan gara Itoophiyaatti biyyoonni hedduun imalaa jiran. Imalli kun Itoophiyaa keessa kan godhamu bara haarawaa 2006 akka faranjiititti bara amma dhufan jechuudha. Guyyaa tokko lamaan duubatti kan seenu kana jechuudha. Warroonni gara Itoophiyaatti dhufan keessaa biyyoota gabaabduu Raashaa akkasuma Morookoo akkasuma Cheek Riippubilikaan akkasuma Arab Imireetii warroonni kunniin kan irratti hirmaatan xiyyaarota 32 kan gartee ammatu agarsiisa kana gubbaatti kan hirmaatu jechuudha. Akkasuma biyyoota 38 irraa ajajoonni humna qilleensaa biyyoota 38 gara Itoophiyaatti imalan jechuudha. Biyya gam ajajoota humna qilleensaa biyya 38. Agarsiisni kun kan Itoophiyaan gootu diroonii Itoophiyaan kan diroonii fi oomishni biramu akka gaaf duraa sannii waa akka ta'u maal kanneen gartanii xiyyaarota kanneeniin agarsiisa addaa ispeeshaal xiyyaarota baranee ta'aniin kan agarsiisun kanneen agarsiifaman xiyyaarota baranee ta'an yookaan ammoo isan leetest jedhan sanniin jechuudha xiyyaarota ta'aniin agarsiisni kun agarsiisa. Akkasuma diroonota dabalatee asirra kan hirmaatan xiyyaaronni qaroominna yookaan ammoo baranee ta'an 21 century yookaan ammoo jenereeshina shanaffaa warra ta'an kanneen gartee kan biyyoota adda addaa keessaa agarsiisa addaa agarsiisan yeroo ta'u as gubbaa kanneen hirmaatan ammoo diroonii Itoophiyaan akkasuma teknooloojiidhaan wannoota qarooman qophii kanarratti akka hirmaatan jechuudha. Teknooloojiin gartee qarooman yookaan ammoo teknooloojiidhaan kan hammatamaniif agarsiisni qophiin godhamaa jiru agarsiisa addaa agarsiisuudhaaf Itoophiyaan qophii guutuu isaatu xumurattee jirti baga gammaddanii jechuudha. Afrikaa keessatti biyyoonni akka Raashaadhaa isa jalqabaatiif dhufanii agarsiisa kanarratti garee 100 of keessaa qabu qabatanii dhufan. Warri kunniin warroota agarsiisa kanarratti hirmaatan jechuudha. Agarsiisa waggaa 90ffaa Itoophiyaan humna qilleensaatiif gootu kanarratti leenca lammaffaa isa jedhan humna qilleensaa irratti jechuudha. Itoophiyaan isa addaa tokko waan asiin dura ta'ee fi teknooloojii Itoophiyaan dhiyaatteen lammatee akkasuma diroon agarsiisa dirooniitii fi teknooloojiilee adda addaa kan hammateen Itoophiyaan agarsiisuu deemtu jechuudha. Kun haala mijataa fi turistiifis warroota dhufanii waan kana gubbatti hirmaatan biyyoota addunyaa adda addaa irraa dhufanii irratti hirmaatamaniif haalli mijateeti xumuramee jira jechuudha. Baga gammaddan kun biyyattii kennaa fi sadarkaa Itoophiyaan hadha jirtuu fi humna isiin qabdu teknooloojii isiin qabduu fi hagamta karaa humna qilleensaatiin ammoo gartee fooyyessitee yookaan ammoo jijjiirama fiddee Afrikaa keessaa ol ba'uudhaan addunyaa wajjin tankaarfachaa jirti kan jedhu guyyaa kanarratti inshaallah rabbi biraa taate bal'inaan waliin laallaa jechuudha. Kanaaf biyyoonni hedduu yeroo ammatti Itoophiyaan garam deemaa jirti. Itoophiyaan hagamitti waggaa 7 kana keessatti wanni sadarkaa kana gahu akkamitti kan jedhu biyyoota guddataniif biyyoota hedduu bartee gaafiidha jechuudha. Itoophiyaan beelaan beekamtu, Itoophiyaan lolaan beekamtu, Itoophiyaan wallaalinaan beekamtu sadarkaalee addakaa biyyi Raashaa fakkaattu teknooloojii qabdu qabattee xiyyaarota isii baaftee jechuudha. Qilleensa Afrikaa keessatti isi jalqabaatii fi meeshaan gartee Raashaa keessaan bahinii fi isiin qabdu teknooloojiin isii keessaa xiyyaaronni isii jechuudha. Qilleensa Afrikaa irratti Afrikaa keessaa Itoophiyaa keessatti agarsiisa Itoophiyaa wajjin godhuudhaaf imala eegalee jira jechuudha. Kuni sadarkaa biyyi keenya nagahummaadhaan guddinaan biyyoota guddatan wajjin hariiroo qabaachuudhaan ceekuu yookaan ammoo gartee hiriira Afrikaa keessaa ol baatee biyyoota guddatan wajjin hiriiruu kan agarsiisu jechuudha. Kana kan godhe leencichaa abbaa malaa yookaan ammoo aabbichuu ilma abbaa Jifaar takka ammoo ilma jeneraal Waaqoo Guutuu yookaan ammoo ilma jeneraal Taaddasaa Birruu akkasuma ilma sooressa Jaarraa Abbaa Gataa gartee kana godhe jechuudha.